يا رب الأبرار يا رب الأبرار يا رب الأبرار يا رب الأبرار يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرأنتنا وأنا أجايبه وهي قبل لي ديالي غافي في بيبي غافي كم عددن لي فأمر كاتين دن لي سأم وان ساتف أنا هو غافي سلطتني هكذا بيتن يالو قبضة غافي كنا غافي كلن في بيسه غافي كلن كنا كيسا يود كاتي سديد أرجتشوك أب garuu saddeetii gadi qabxiin kan ta'e taanaan dhugumatti baay'ee tokko laafaadha yaani dadhabaa ta'uu kan kennu mala waan taateef egaa gaafii kana itti haaseenna gaafii tokkoffaan maal jedha makmaaksi kun hayyoota oromoo keessaa kan inni yeroo gurra namatti dhagayame namni isa yaadatu laal hayyoota oromoo keessaa yeroo mammaaksi kun dhagame kan namni oromoo hundi namicha san yaadatu yookaan hayyicha san yaadatu eenyu jedha mammaaksi kam yoo jettan quluubul ahraari qubuurul asraari jedha afaan arabaatiin afaan oromootiin qalbiin nama bilisa ta'ee tokko qabrii icciitiitii jedha irra isin deebi'a nama bilisa ta'e tokko qalbiin isaa maal yoo jettan qabrii icciitiitii jechuun icciitiin keessaa hin baatu icciitiin fooyyatti yookaan bifa salphaa ta'een keessa bahuu hin dandeessu icciitii waliin duutii jechuudha nama bilisa ta'e tokko qalbiin isaa icciitii waliin duutii jechuudha gabaabinnaani filannoo isin godhee jira hayyoota oromoo keessaa mammaaksa kun oromoo yeroo dhagaye namni oromoon jalqabatti yaadatu eenyu yoo jettan a waaqoo guutuu b haajaatam saaddoo c elemoo qilxuu jedha deebiin isaa baa haja adam saaddoo yoo jettan Itoophiyaa keessaa sabni hadiisaa fi qura'aanni akkaan yookaan baay'inaan isaan keessa dagaagina guddaa yookaan dagaagina ol aanaa qabu saba kamii jedha a saba Somaaliyaa b saba Affaar c saba Oromoo yookaan Oromiyaa biyya Oromiyaa kana keessaa jedha egaa isa kanallee caa oromiyaa yoo jettan baay'ee tokko gaariidha deebisanii jechuudha inni sadaffaan masjidni najjaashii Itoophiyaa keessaa naannoo kamitti argamaa jedha a naannoo Amaaraa b naannoo Oromiyaa c naannoo Tigraay masjidni najjaashii Itoophiyaa keessaa naannoo Amaaraatti argama moo Oromiyaatti argama moo naannoo Tigraay yoo jettan deebiin isaa c naannoo Tigraay yoo jettan baay'ee gaariidha jedha afraffaan godinoota Oromiyaa keessaa godinni akkaan tawhiidaa fi hadiisni keessa babal'ina qabu yookaan keessa babal'atee jiru godina kamii jedha filannaa dhiyeessee jira a godina Arsii b godina Harargee c godina Baalee d hundaa egaa isa kanallee deebiin isaa kam ta'a c godina Baalee yoo jettan baay'ee tokko argattanii nama hin moromsiisu yookaan nama shakkisiisu jechuudha shanaffa namni yoo waan fedhe kheyrii fedhe inni ka dalagu taate rabbiin isarraa hin qeeballe nama akkami namni kheyrii fedhe yoo ka dalagu taate uma fedhe iyyuu inni dalagee rabbiin isarraa hin qeeballe nama akkamii jedha a filannoo jira a nama ribaa nyaatu b nama farshoo dhugu c nama shirkii tuuti yookaan hojjatu nama shirkii hojjatu
إذا كان اللي ديبيسا نما شركي هجتي يوكان شركي راوتي يوجدتن أرغتني يرتو maaliif nama shirkii dalagu akkuma namni marti beekutti hojiin isaa hin qeebalamtu rabbi biratti la'in ashrakta la yaxbatanna camaluk wala takunanna min alkhaasiriin alqur'aan waan jedhe jiru inni kun isa kana jaafa waan hanga samii fagaataa wanti hanga samii fagaataa maalii jedhe wanti asirraa haga samiin nurraa fagaatu kana fagaataa maalii jedhe jirannaa godhee jira a dhab ba dhibe dara ira sini deebi'a a dhaba wanti haga samii fagaataa dhaba ba dhibe dara yookaan sakkaba jechuudha. Deebiin isaa isa kanallee yoo a dhaba yoo jettan baay'ee tokko gaariin argattanii jirtu. Maaliif dhabdi wanni dhabde yoo argachuu hin danda'in akkuma samii sirraa fagaattu samitti wanni itti dhabdellee sirraa fagaattu waan taateef argachuu hin dandeessu. Samii itti dhaquu yookaan gadheessuu waan hin dandeenyeef waan dhabde sanitti yeroo san keessatti argachuun sitti hin danda'amu waan taateef akkasuma si jabaatti jechuudha. Inni kunis deebiin isaa aayi torbaffaa wanni akka dhakaatti jabaata maali jedhe wanni akka dhakaa jabaata subhaanallah hiyyummaa ba wallaala gowwummaa jedhe gowwummaa inni kunilleen wanni akka dhakaatti jabaata maali yoo jettan ba wallaala yoo jenne argattaniiru maaliif wallaalli waa hunda ol jabaata wanni akka wallaalaa jabaataa jiru namni wallaal akkuma dhakaan bu'aa malee siidaa ta'ee jabaate akkasuma taa'usan namni wallaalalleen waan akka bu'aan qabu yaani nageetiba akkasuma ta'e faayidaan isaa ima argamuudha malee uma bu'aan qabu jechuudha walumaa galatti isaa fi dhakaan takkumaa jechuudha gaa wallaalaa fi dhakaan walqixa jabeenya keessatti goggobina keessatti jechuudha saddeettaffaa wanni akka dachii bal'ataa maali wanni bal'inni fi dachii tanaa walqixa subhaanallah laata maali yaa jiru beekumsa jedhe ba nagaya jedhe qabeenya wanni akka dachii bal'ataa qabeenya beekumsa nagaya kana keessa kan fudhatta egaa isa kanallee yoo wanni akka dachiitti bal'ataa baa nagaya yoo jettan argattanii jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya saglaffaan biyyoota addunyaa keessaa tan dhiirri isaan keessatti xiqqaatee sababa saniitiif jecha biyyoota biraarraa namni dhiiraa akka gara biyya isaanii mallaqaan dhufee shamarran isaanii yookaan ammoo dubra isaanii fuudhuu qabu. Biyyi ammaa kana lallaba guddaa gootee mallaqa gara doolaara guddaa gadi miila kana biyya isitti dhiira galfataa jirtu biyyoota addunyaa keessaa adda durummaan kan hojii kana raawwataa jirtu. Biyyi ammaa kana eessaa jedhe filannaa godhe a Saawud Arabiyaa ba Iswiidin Raashiyaa jedhe. Kanas deebiin isaa kam ta'a? yoo Raashiyaa jettan argattanii jirtu jechuudha. Daawwattoota keenya inni dhuma gaafiin kurnaffaa furtuun jannataa maali? Furtuun jannataa egaa mana tokko yoo furtuu qabaatte karaa salphaatti banattee moolteenuu bicha waan taateef kanaafiyyuu furtuun jannataa maaliif hin jechaa jiru? Furtuun jannataa tawbaadha gama rabbii guddaa deebanii jannata caalu jechuudha. rahmata rabbii fi jedha rahmata rabbii rahmata fi goonan jannata calaw jettaa jedha baadhi kana laa ilaaha illallahu muhammadun rasuulullaahi jedha laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullaahin furtuu jannataati namni kalimaa tana qabatee dhufa jannata seenaa jedha. Dengan keessa egaa isa kanallee yoo laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jechuudhaan deebistan baay'ee tokko argattanii jirtu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya hordoftoonni keenya asumaan chaanala keenya kana sabiskiraayibdhaan ishee akka inni nama hunda bira ga'u godhuu ni egaa
hunda isaa inshallah yeroo irraa yerootti qabannee kan jiru yaada isaati albaabduu bidha chaanaalli kunini egaa hagan masin jenna hagan yeroo biraa viidiyoo biroos walagarutti turtii gaarii isin jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. يا ربي يا الله يا نما برمدا يا ربي يا الله يا إركو ركتا أتنو برمدو سنما برمدا يا ربي يا الله برمدا آتنو برمدو سنما برمدا